TikTok kan kee bilbila biraarraa gara bilbila biraatti dabarfachuuf karaa gabaabaan ati dabarfattu username keetiif password bichaadhaan kan itti dabarfattu dursa account kee jala seentee setting kan privacy kan jedhu dhufta achi account kan jedhu dhufta password ishee kana jechuudha irra seentee yeroo tokko password kee kana achi erga yoo asirra seentee yeroo tokko si ta'uu baruudha jedhee lakkoofsa ittiin banatte yookaan email ittiin banatte asirratti si baasa kanaafuu akkasi ta'ee bilbila ittiin banatte yoo keessa jiraate itti goote koodii si erga koodii sanatti naqxe yoo sin gaafanne immoo password kan kee change goota jechuudha amma fakkeenyaaf password kee change erga godhatte password gaafa TikTok irratti naqxan immoo ishiin jedhu yeroo maqaa keessa yookaan waan barbaadan barreessitanii kaatanii ishee kana gootu achi lakkoofsa wayii gootanii achi immoo hashtagii kana fayyadamtu achi continue osoo hin godhin barreeffama keessan kan harkaan akkas gadi qabdanii yoo barbaadan ammoo copy godhattu yoo barbaadan screenshot godhattu karaa isinitti toleen garuu screenshot godhadha passwordicha inni haala kanaan isin dhufa iddoo kana hubattu ittanii password keessan isinii mul'isa achi screenshot godhattanii password keessan lafa kaayyattu amma gara duddubaatti gaafa deebitan immoo maal gootu password keessan erga screenshot godhattanii kaatanii karaa gabaabaadhaan akka TikTok keessan sanarra seentanuf username keessan kan argatanii maqaa ishee gara gadii kana jirtu alamaan ko username komisraa 12 kan jettu yeroo tokko farkaan akkas irra yoo qaqqabdu ofuma isaatii copy ta'a jechuudha achi maal goota TikTok kan kee irra seenta hoggaa irra seente asirratti filannoo danuu si fida waan ta'eef username fi lakkoofsaan kan seentu dhaxxaati jechuudha akkasii baasuuf amma passwordicha itti galchisiin jedha passwordii kee itti galchita hoggaa passwordii kee itti galchitee kaate immoo username copy goote sana yoo akkas gadi qabde akkanatti si argite amma passwordii haala kanaan amma kun username kiyya ati garuu iddoo kanatti maal galchita passwordii kee galchita achi continue hoggaate username siin jedhu username kana galchita TikTokin kee si banama jechuudha cikiciki tokko malee akkanatti loraati jechuudha